Hashama maan Oromoo kan addunyaarra jirtan hundi keessanuu nageenyi rabbii fuula isin jirtan cufaatti simbira haa jiraatu. Guyyaa har'aan tanaa seenaa jireenyaa addee Hayimaanot Badhaadhaa Fayyisaa qabanne simbiraan geenyaa hagaduma qophii kanaatti erga dhaggeeffattan booda sheer akka waliif gootan. Aadde Hayimaanot Badhaadhaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1985 godina Shawaa Bahaa magaalaa Mataa Haaraatti dhalatte. Achumatti maatii ishee biratti guddatte. Barumsa isheetis achumatti barataa turte. Waggaa 7 dura maatii ishee waliin magaalaa Adaamaa ganda Gooroo jedhamutti godaananii jireenya ishee maatii ishee waliin itti fufan. Guyyaa wixataa caamsaa 25 bara 2020 mooraa hospitaala Xuqur Ambassaa keessatti utuu laaboraatoorii gaggeessaa jirtu warra hinaaffaan guutame kan jireenyi dhala Oromoo mar'umaan isaa waaden gocha gara jabummaatiin qalamtee ajjeefamte. Reeffi ishee kibxata caamsaa 26 bara 2020 sa'a 11 irratti kutaa laaboraatoorii ishiin itti gaggeessuuf seente keessatti argame. Aadde Hayimaanot Badhaadhaa barattuu cimtuudha. Yuunivarsiitii Miizaan Teeppii irraa bara 2009 muummee barnoota kiliinikaal faarmaasiitiin qabxii ol'aanaan eebbifamtee barsiisummaan qacaramtee hojjechaa turte. Boodas digrii lammaffaa ishee hojjechuuf gara Xuqur Ambassaa akka imaltee fi kutaa tokkorraa eegaltee hamma yuunivarsiitii tokkoffaa bahaa akka turte abbaan ishii imimaan hohodhamaa dhalli koo sababa Oromoo taateef malee dhimma siyaasaa tokko illee harka keessaan qabdu jedhaa nutti hime. Aadde Hayimaanot Badhaadhaa Fayyisaa erga lubbuun ishee galaafatamteen booda laaptooppii, bilbila fi cheekii qarshii 5,000 kan ji'a 2 dura kennameef hunda harkaa fudhatanii mana baankii dhaqanii qarshii cheekii irra jiru maqaa ofitti deeffatan. Inni nama dhibu biyya mootummaan bultu tan hospitaala akka biyyattiitti sadarkaa isaa eeggate keessatti dhalli namaa akka lukkuutti qalamee qabeenya hundi harkaa fudhatamee utuu to'annoo jala hin oolin nagaadhaan bobba'ee galuutu onnee nama guba. Teenyee boonyee usna taanaan dhalli Oromoo hunduu carraa inni jiraachuudhaaf qabu baay'ee tilmaamuun nama rakkisu.